Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara keenya baankii Awaash galateeffachuun oduu biizinasii sa'a kanaa isinitti himna. Oduu biizinasii waliin hanguddataa jamaati. Gabaan oomisha Itoophiyaa baatiiwwan jaan darban keessatti birrii biiliyoona 19.8 wal bichisiisuu beeksise. Oomishaalee meetirik toonii 300 fi 20 ol akka wal bichisiise ibseera. Kunis karoora waggaatiin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 99 fi gatiidhaan ammoo dhibbeentaa 100 fi 11 galmaan ga'uu ibseera. Kan bara darbee yeroo wal fakkaatu wal bira qabamee yoo ilaalamu hir'ina bittaa dhibbeentaa 5 fi gatiidhaan ammoo dhibbeentaa 13 daballiin galmaa'eera. Gabaan oomisha Itoophiyaa giddugala bittaa fi gurgurtaa elektirooniksii hawaasaa Umaraa fi Naqamteetti banuun tajaajila laachaa jira. Waliin gahinsa isaa babal'isuuf Adaamaa fi Jimmatti giddugaloonni elektirooniksii ijaaraman kan xumuraman yoo ta'u, miizan teebbii fi miizan tafariitti dameewwan haaraa banuuf qophii ta'uu dhaabbatichi beeksiseera. Dhaabbileen Itoophiyaa bu'aa kalloo fi uffataa irratti bobba'an warshaa guddaa uffataa Suudaanitti argamu akka daawwatan ibsame. Dhaabbileen Itoophiyaa bu'aa kalloo fi uffataa irratti bobba'an agarsiisa daldalaa idil addunyaa 38ffaa irratti hirmaatan warshaa guddaa uffataa Suudaan naannoo Soobaa jedhamutti argamu daawwataniiru. Kubbaaniyyichi meeshaalee dheedhii biyya Hindii fi biyyoota biroo irraa galchuun kan itti fayyadamu ta'uun ibsameera. Dhaabbileen Itoophiyaa muuxannoo hojii damichaaf tajaajilu daawwannicha irraa akka argatan ibsuu isaanii ragaan Suudaanitti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo itti aanu haala waloon hojjechuun danda'amu irrattis marii taasisaniiru jedhameera. FBCtu gabaase. Abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa baatii jaan darbanitti galii karoora qabatee ol birrii biiliyoona 16 ol walitti qabuu beeksise. Galiin argame kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalamu caalmaa birrii biiliyoona 4 tuqaa tokko qaba jedhameera. Dabalata qabna. Abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa bara baajataa 2013tti galii birrii biiliyoona 29 walitti qabuuf karoorsuun sochii eegale. Baatii jaaf ammoo birrii biiliyoona 14.5 funaanuuf kan karoorfate yoo ta'u, karoora ol birrii biiliyoona 16 ol walitti qabuudha daayirektarri olaantuu abbaa taayitichaa aadde Maskaram Dabbabaa kan ibsan. Akka walii galaatetti ji'oottan jaha kana keessatti karoorri keenya biliyoona 14 tuqaa 573 yoo ta'u, raawwiin keenya biliyoona 16 tuqaa 195 ta'a. Dhibbeentaan dhibbaan 111 ta'a jechuudha. Caalmaa galii sassaabameenis yoo ilaallu naannoo biliyoona 4 fi tuqaa 1 maallaqaan guddina isaatiin yoo ilaallu immoo dhibbeentaa 30 qabxii duwwaa 7 ta'eera jechuudha. Raawwiin galii walitti qabame kun karooraa ol akka milkaa'uufis mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo laachuu kanfaltoota gibiraa haaraa horachuu fi sababoota biroos heeraniiru aadde Maskaram. Namoota eeyyama daldalaa otoo hin baafatiin hojii daldalaa keessa jiran naannoo 32,000 fi 700 ol arguun danda'ameera. Kan biraas gamoowwan kiraa gamoo irratti kanaan dura waan gaariin hojjenne gamoo magaalota keenya keessa jiran baay'een isaanii magaalota keessa jiranittidha galii isaanii gibira isaanii kan gabbaranii. Dabalateetis maddoota galii gurguddoo adda baasuu magaalota keessatti. Magaalonni keessaa hojii daldalaatiin ho'ina qaban sochiin dinagdee magaalota keessatti ho'ina qabu kan akka magaalaa Sabbataa, Adaamaa, Burraayyuu, Bishooftuu kan kana fakkaatan keessatti maddoota galii gurguddoo kan akka warshaa, kan akka gamoo, kan akka manneen kuusaa irra deemanii tokko tokkoon sakatta'uudhaan saaphana taaksiitti warra hin galle yookaan immoo galii galchuudhaa qaban sirnaan warra galchaa hin jirre adda baafachuudhaan galii isaanii bifa guddaadhaan akka galfatan hojiin hojjetamee jira jechuudha. Dhaabbilee garaagaraa Oromiyaa keessatti argaman kan galiin isaanii federaalaaf galurraa galii waliin irraa Oromiyaan birrii biiliyoona 2.9 argachuu himameera. Galiin argame karooraa ol ta'us bal'ina naannattii fi qabeenya qabdu waliin kan waliin simne ta'uu aadde Maskaram ibsaniiru. Kanaafis rakkinoota tokko tokko kaasuun. Akka baay'eetti wanni darbee keessattuu magaalota keessatti kaffalaa gibiraa hunda biras yoo ta'u baate
magaalota keessatti wanti ilaalamaa jiru nagee kutuutu dhaabbatee jira gonkumaa jecha. Nagee baatii kutuun dhaabbatee jira. Inni kun rakkoo guddaadha ta'eeti kan argame. Duula onkoloolessa 11 irraa kaanee mana keessatti deemnee hojii hojjechuudhaa jalqabne kanaan illee mana baay'ee bira gahamee waan kun akka sirratu dursaa barsiisuudhaan itti aansinee sirrachuu dinnaan immoo tarkaanfii seeraa fudhachuudhaan wanni hojjetame yoo jiraate illee namoonni ammallee waan sanarraa baratanii deebi'uu diduudhaan yaa'u nagee kutuudhaaf abboomamuu ta'uu dhabuun akka rakkoo guddaatitti kan laalle jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii kaa'uun karoora abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa karoorfate irratti dhibbeentaa 20 dabaluun galii akka walitti qabamu kan murteesse yoo ta'u, raawwiin isaas baatii 6 kanatti dhibbeentaa 99 akka ta'e ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun biizinasii keenya akkuma itti fufetti jira. Oduu biyya alaattan darba. Bara 2020tti Ameerikaan sababa weerara vaayirasii kooroonaan kurmaana arfanittuu oomishtummaa waliigalaa biyyattii GDP hanga tilmaamamee gadi akka galmeessifte himame. Kunis dhibbeentaa 3.5 hir'achuu ibsameera. Gabaasa dameen daldala biyyattii kamisa darbe baaseen dinagdeen Ameerikaa osoo dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasiin kooroonaa weerara jedhee hin labsiin dura hir'ina agarsiisee akka ture beeksiseera. Erga waraana addunyaa lammaffaatii seenaa keessatti dinagdeen Ameerikaa haala kanaan uumame hin beeku jedhameera. Weerarri vaayirasii lammaffaa irra deebiin ka'uun baatii 3 bara 2020 dinagdeen biyyattii daran akka uumamedha kan ibsame. Ogeessonni dinagdee dabaluun lakkoofsa namoota vaayirasii kooroonaan qabanii fi sochiin tokko tokko dhorkamuun bara 2021 kanattis dinagdeen biyyattii kan tilmaamame gadi ta'a jedhaniiru. Gabaasichi kan Hariiraangi Niwusi. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii sa'aa kanaaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biizinasii waliin guddataa jamaan ture nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma. Taaddasa